aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hundaa dhageeffata, uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu, diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume. Seera mukaa mokkonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, kan lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantuu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Nama miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraan deebisu. Sirritti hubatamuu qaba. Dhimmi xiinxalli keenya irraas Oromummaa fi magaalota Oromiyaa jijjiiramaan dura rakkoo ture sanaas immoo fooyya'insa jiru ammallee maaltu hafa kan jiru irratti dhimma kana xiinxaluudhaaf Sabboonaa Gaddafaa istiidiyootti argameera. Baga nagaan dhuftee Sabboona. Baga nagaan eegdee jireenya. Galatoomii dhimma qabattitti fufi. Haa ta'uuti egaa waa'ee magaalotaa kaasuun dura magaalaan maali kan jedhu gabaabsinee yoo ilaalle gaariidha. Magaalaan egaa akka saayinsii addunyaa saayinsii magaalota addunyaa ibsutti magaalaan wiirtuu qaroomina ammayyaatii fi wiirtuu lafee dugdaati jedhanii kaasu giddugala murteessoo siyaas diinagdee fi hawaasummaati. Wiirtuu barnootaa saayinsii teeknooloojii daldala gabaa aartii ogbarruu fi kan birooti. Simboon caasaa olaanaan biyya tokko immoo kan guutamu afaan aadaa duudhaa calaqqee eenyummaa ilaalchaa fi falaasama uummata magaalaa dhuunfateen jedha saayinsiin. Bakka qaroominaa aadaan saboota hedduu lafa dhiphaa irratti walqixa kabajamu madda qaroomina addunyaa bakka haara galfiiti jedhaniis kaasu. Dhimma kana ija siyaasaa fi akkaataa addunyaan xiyyeeffannoo addunyaan magaalotaaf kennitu ilaalchisuun kan nutti manni yuunivarsiitii Bulee Horaatti barsiisaan saayinsii siyaasaa iddoo sadaffaa immoo magaalaan bakka namoonni hedduun lafa xiqqaa irra itti jiraatan bakka walqixxummaan itti calaqqisu biyya dimokiraasiin jiru keessatti jedhanii kaasu. San erga ta'ee hundeeffama babal'inaa fi magaalota Oromiyaa biyya kanaa keessumaa kan Oromiyaa akkam ture amma immoo maalirra jira kan jedhu bal'inaan kan nuti ilaallu keessumaa jijjiirama duraa fi jijjiirama booda jechuudha. Hundeeffamnii fi babal'inni magaalota Itoophiyaa bu'aa karooraa osoo hin taane adeemsa babal'ifannaa daangaa fi gabbarsiisaa hordofee kan dhufedha jedha seenaan. Magaalonni Itoophiyaa keessumaa kan Oromiyaa amma jiran hedduun iddoowwan jaarraa 19ffaa fi 20ffaa keessa buufata waraanaa turantu gara magaalotaatti bal'atee saamicha lafaa babal'ise jedhu. Silaa magaalaan lafa murtaa'aa qubsuma dhaabbataa hawaasaati. Jiruu fi jireenya hawaasaa magaalaa irra caalaatti immoo seektaroota tajaajilaaf daldalaa fi indaastiriiti. Haa ta'u malee egaa magaalonni biyya kanaa amala uumamaa lama qabu. Inni tokko eenyummaa fi fedhii saboota muraasaaf kan dhaabbatu, inni lammaffaa immoo caasaa fi karoora baadiyyaa dhoruu irratti kan xiyyeeffate akka ta'edha saayinsiin kan kaa'u. Inni tokkoffaa kun egaa eenyummaa fi fedhii saboota muraasaaf dhaabbachuu kan jedhu kun biyya kana keessatti baay'ee baramaadha. Keessumaa magaalonni Oromiyaa hedduun hundeeffama irraa jalqabee buufata waraanaa gita bittaa fedhii calaqqee eenyummaa fi hawaas diinagdee isaa uummata Oromoo irratti fe'uudhaan kan babal'atanii. Kana keessaa immoo aadaa duudhaa calaqqee eenyummaa walumaa galatti giddugaleessaa fi fedhii saba tokkoo yookaan lamaa kan guutu turanii qubsuma waraanaa fi tajaajiltoota bulchiinsa iddoo biraatii dhufanii turanii. Kana jechuun egaa wiirtuu humnoota uummata Oromoo tuffatanii qaanessanii saamanii gidirsanii hidhanii buqqisanii fi ajjeesanii turan jechuudha. Kana dura magaalonni biyya kanaa kanarraa kan ka'e egaa uummanni Oromoo magaalaa lafa eenyummaa isaatiin itti qaana'u kan keessatti qabeenya isaa itti saamame yoo kana fudhachuu didde immoo kan itti hidhamtuu fi kan itti ajjeefamtu ture. Magaalonni kana dura turanii seenaan kan kaasu magaalaa Finfinnee akka fakkeenyaatti fudhachuun hin danda'ama. Waggoota 7 dura magaalonni biyya kanaa kan Oromoon nagaan keessa jiraatu osoo hin taane oolee galuuf iyyuu kan itti yaadda'u ture, kan keessaa dhiibamu. Kanarraa kan ka'e Oromoonni hedduun magaalota keessaa baqataa turanii magaalaa walakkeessa daandiirraa lafa qabanuu gurguratanii gara duubaatti siqanii kan immoo gara baadiyyaatti bittinnaa'aa turanii kan magaalaa baadiyyaatti godaananis salphaa hin turre. Warri kaan ammoo
magaalaa keessatti aadaa afaanii fi eenyummaan isaanii jijjiiramee afaan saba biraa aadaa saba biraa kan isaan dhaalaa turanii afaan ittiin dubbatan illee dubbachuu afaan ittiin dhalataniin dubbachuun illee kan itti saalfatan xiqqaa miti kanneen dhiibbaa afaanii aadaa amantii fi ilaalchaan eenyummaa isaanii gadi dhiisuuf dirqaman immoo mannaa lakkaa'u kanarraa kan ka'e egaa Oromoonni hedduun magaalaarraa baqachuun dhiibbaa hanga har'aatti illee mul'atudha akka biyyaatti egaa Oromoo fi Oromiyaan lakkoofsa uummataa harka 32 fi bal'ina lafaatiin harka 34.3 qooddatu haa ta'u garuu lakkoofsa uummata magaalaa jiraatuun immoo hedduu gadi bu'aadha kan magaalota Oromiyaa keessa jiran keessatti ragaa qabatamaa kan qabudha kuni kanarraa kan ka'e egaa yeroo dhiyoo as immoo haalonni hedduun jijjiiramaniiru Oromoon magaalota Oromiyaa keessatti mul'ateera sodaa tokko malee gaaffii mirgaa gaafachuun aadaa isaa baasee agarsiisuuf sodaa tokko malee socho'uun eenyummaa isaa himachuuf onnee guutuun dhaabbachuun yeroo dhiyoodhaas keessumaa baroota jijjiiramaatii as waggoota 6-7 darbanii as kan ol bahee mul'ate wanti hubatamuu qabu garuu jijjiiramni jiraatus gaadha jechuun hin danda'amu. Tilmaama lakkoofsa uummataa bara 2010 baheeni lakkoofsa uummata Oromoo keessa harki 85.1 baadiyyaa harki 14.9 magaalaa jiraatan lakkoofsi kun immoo ragaa uummata magaalaa naannoo Oromiyaa bara 1999 baheerraa harki 2.7 qofa fooyyee kan inni qabu osoo jijjiiramni siyaasaa bara 2010 biyya kana keessatti hin dhufin jechuudha. Sana as hojii hojjetameen egaa hanga bara 2015 gara xumuraatti yeroo ammaa magaalummaa naannoo Oromiyaa harka 21 giddugaleessaan biyyaa harki 31 irraa gara harka 10 gadi bu'eera jechuudha. Hangi dura sodaan magaalota keessatti mul'atu walumaa galatti uummanni Oromoo seenaan magaalaa waliin qooddatu dheengadda hanga kaleessaatti seenaa kufaatii dhiibamuu fi cabinsa ta'ullee amma garuu aga tokko fooyyeen jira keessumaa magaalota giddugala biyyattii keessatti seenaan kuni caalmaatti hammaata. Magaalonni kanneen lafa qonnaan bulaa Oromoo maqaa investimentiin saamaa warra turan humna ilmaan Oromoo immoo maqaa coorraa hojii jedhuun kanfaltii xiqqaadhaan saammataa warra turan diinagdeef qabeenya Oromootiin kan ijaaramee fi babal'atan ta'anis egaa hanga jijjiiramni biyya kana keessatti dhufetti farra calaqqee eenyummaa fi aadaa siyaasaa fi tokkummaa Oromoo fi Oromummaa turanii magaalonni biyya kanaa jechuun hin danda'ama. Magaalota kanneen keessatti egaa dhimma dagaagina eenyummaa fi faayidaa diinagdee uummata Oromoo kaasuun ilaaluun illee ni danda'ama. Kan lammataa immoo caasaa magaalota Itoophiyaa baadiyyaa quucarsuu yookaan irratti kan ijaarame ture hariiroon magaalaa baadiyyaa biyya keenyaa egaa kan Itoophiyaa keessaa isa duraatiif kan loogu ture. Baadiyyaa dhoruun kan dhaabbate hin turre baroota hedduudhaaf caaseffamni sirna fiwudaalizimii immoo akka seenaa addunyaattu baadiyyaa dhoruudhaan kan beekamu jedha saayinsiin. Xiyyeeffannaan diinagdee biyya kanaas egaa dugda baadiyyaa Oromiyaa irratti rarra'uun Oromoo magaalaa irraa kan fageesse ture lafa isaa irraa kan buqqise abbaa biyyummaa kan dhabsiisan ture Oromoota magaalaa keessa jiraatan irratti lafa isaanii bal'aa dhiphisanii maxxantuu ta'anii yookaan harka namaa akka ilaalan kan inni taasise albuuda lafaa fi qabeenya naannoo baadiyyaa Oromiyaas qoqoranii uummanni kun diinagdeen jabaatee oomishaaf akka hin onnanne haamlee buusee ture dhiibbaan mogolee buusee hirmaannaan siyaasaa keessaa dhiibamuun illee ture magaalota keessatti hariiroon saamamuu fi saamuu magaalaa fi baadiyyaa gidduutti ijaarame egaa baadiyyaan oomishaan illee akka of hin dandeenye kan taasise sababa kanaan qonnaan bulaan qabeenya dilbii osoo harkaa qabu barootaaf hiyyummaadhaan jiraataa turuu ragaan kan agarsiisu diinagdeen magaalummaan miidhamuu isaatiin immoo qabeenya uummata baadiyyaa magaalota irraa oomishaalee soorataa bu'aalee garaagaraa bu'aalee warshaa bitachuudhaaf rakkoo ture jedhu yuunivarsiitii Bulee Horaatti barsiisaan saayinsii siyaasaa iddoo isaa daggafaanii kun immoo gama tokkoon magaalota oomishaaf kan kakaaseen turre gama biraatiin immoo madda qabeenya magaalaa kan ta'e baadiyyaan saamamaa ture jedhanii kaasuu bu'aan hariiroo magaalaa fi baadiyyaa uummanni lamaanuu wal qabatanii akka laamsha'an ta'an jedhu haalli kun immoo deemee biyya oomishni ishee harki 82 qonna irratti bobba'e kana oomishaaleen qonnaa osoo biyya keessatti oomishamuu danda'anii alaagarchuun dirqama akka ta'edha. Uummata Oromoo addatti yoo ilaallu immoo amaloota magaalaa lamaaniinuu miidhamaa ture kan gama aadaatiin jiruu fi kan gama baadiyyaa qorquu irratti ture sanaan jechuudha. Magaalonni akka biyyaatti jiran kun immoo keessumaa yeroo dheeraadhaaf rakkoo dhukkubsataa turan jedhu hayyuun siyaasaa kuni keessumaa rakkoolee diinagdee tajaajila hawaasummaa bulchiinsaatiin eegumsi naannolee zeeroo irra ture jedhaniiti kan isaan kaasanii uummanni Oromoo magaalaa irraa dhiibamee turuu isaatiin immoo miidhaaf saaxilamee fala argachuu akka qabu mootummaan karoora kan qabate yeroo dhiyoodhaas karoorri kun karoora lama inni tokko magaalaa Oromoo fakkaattu qofa osoo hin taane kan faayidaa diinagdee isaa itti eegsifatu
mirkaneessatuu fi riifoormii magaalaa jalqabee inni lammaffaa immoo rakkoolee bulchiinsaa caasaa eegumsa naannoo kenna tajaajilaaf faayidaa biroof xiyyeeffannoo kenne magaalonni akka dhaadannoo isaanii wiirtuu saayinsii fi teeknooloojii aartii fi ogbarruu siyaasaa fi diinagdee sirna bulchiinsaa fi tajaajila ammayyaa yookaan ismaartii siitii taasisuuf karoora yeroo dheeraa fi gabaabaa qabatee hojiitti galee dhimma kana ilaalchisuun taajjabbii isaanii kan gaafanne yuunivarsiitii Buleeraatti barsiisan saayinsii siyaasaa iddoo isaa daggafaa jijjiiramaan dura magaalonni hedduun fedhii sirnaa malee fedhii uummataa kan guutan hin turre magaalonni saamichaan malee faayidaa uummataaf hedduu kan yaadan hin turre siisteemni mootummaa durii akka Oromoon diinagdeen jabaatu yuun fedhu magaalaa keessattis ta'ee baadiyyaatti Oromoon magaalaa keessa akka jiraatu hin barbaadu Oromoon afaan isaatiin dubbachuu dadhabe sababa dhiibbaa sirnaatiin gaafa afaan Oromoo Finfinnee dabalatee magaalota gurguddoo keessatti dubbatamu akka afaan biyya keessaa osoo hin taane akka afaan biyyoota baargamaatti ilaalaa turanii jedhanii kaasuu amma hoo jennaan amma garuu xiyyeeffannaa guddaatu kenname dhiibbaan siyaasaa ture kan jilbiinfate aadaa fi duudhaan uummataa misaa jira. Magaalonni afaan dubbatan aadaa seenaan Oromoo fakkaataniiru jedhanii kaasuu daandiin bishaan wanni gama bu'uuraalee misoomaatiin hojjetamaa jiru magaalota keessatti gaariidha. Magaalaaf Oromoo walitti firoomsuuf magaalomsuun hojiin eegalee gaariidha. Magaalota aadaa afaan eenyummaa fi duudhaa jabeessan ta'uu jalqabaniiru. Qonnaan bulaan Oromoo magaalaan qonnaan bulaa Oromoo kan dhiibu osoo hin taane kan ofitti harkisuu fi hirmaachisu ta'eera. Mootummaan immoo utubuu eegalaan uummanni abbaa itti ta'aa jira. Kana booda immoo uummanni dhiibbaa dhufuyyuu ofiifuu callisee ilaalu abbaa itti ta'aa jedhanii aadaa fi duudhaa Oromoo fakkeenyaa fi fayyadamaa afaan Oromoo namuu dubbachuu hin rakkatu jedhaniiti kan isaan kaasanii keessumaa immoo diinagdeedhaan fi carraa hojiidhaan wal qabatee kana dura Oromoon magaalaa keessa jiraatu hiyyeessaa diinagdee keessaa gahee guddaan qabu dhaabbilee mootummaa federaalaa keessatti gaheensaa xiqqaadha. Kophee qulqulleessuuf namni hirmaatu muraasa ammatti garuu kuni fooyyeen jira jedhaniiti kan isaan kaasanii wanti hafuu maali jennee gaafanne wanti hafuu fi karaarra jirutu jira kana ija lamaan laaluu qabna afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuun waan jalqabame waan karaarra jiru waan ta'eef xumura argachuu qaba jedhu magaalota keessatti immoo Oromoo diinagdeen jabeessuun aga barbaadamu hin geenye adeemsi magaalomsuu waan gaarii eegaleedha aadaa afaan duudhaa fi eenyummaa uummataa kabachiisuun jalqabbiin jiraatus garuu itti fufuu qaba daangaan magaalotaa kabajamuu fi babal'inni gara baadiyyaatti taasifamu dhaabbachuu qaba abbummaa Finfinnee deebisuu fi faayidaa addaa Oromoon Finfinnee irraa qabu eegsisuun akka waan hafuutti kaasanii carraa hojii dhaabbilee federaalaa keessatti jalqabe waan gaariidha garuu itti fufuu qaba ammas jedhanii kaasuu wanti xiyyeeffannoodhaan ilaalamuu fi hafuu hin qabne immoo uummanni deeggarsa isaa cimsuu misoomni koriiderii jalqabame gaarii waan ta'eef tumsuu ibsaa daandii fi bishaaniif xiyyeeffannoo kennu mootummaan gaaffii uummataa lakkaa'ee deebisuu namoonni dhuunfaa fi dhaabbileen siyaasaa immoo mormii faallaa barame keessaa ba'anii karaa nagaan waan bade qeeqaa waan gaarii immoo deeggaruu eenyutu bulchaa osoo hin taane akkamiin waltumsinee biyya kana itti fufsiifnaa kan jedhu sana irratti cimanii hojjechuu fi rakkoo jiru adda baasuun filannoo hin qabne akka ta'e kan isaan kaasan. Galatoomii Sabboonaa xiinxallee bal'aa dhiyeessiteef ulfaadhoo.